Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qubee isinitti himnaa oduu waliin anaadisuu muduutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 24ffaa bara hojii waggaa lammaffaa isaa guyyaa har'aa ni gaggeessa. Odeeffannoon mana marichaa irraa argame akka mul'isutti walgahii isaa har'aatiin wixinee baajataa bara baajataa 2016 ilaalchisee haasaa ministeerri maallaqaa federaalaa obbo Ahmed Shidee dhiyeessan irratti ni mari'ata. Wixineen baajataa kun mana maree federeeshinii kan ragga'ee fi mana maree bakka bu'oota uummataan gamaggamamee gara koree dhaabbii karoora baajataa fi faayinaansiitti ni ergama jedhamee eegama. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan hordoftoota amantaa adda addaatiif iddoo waaqeffannaa fi awwaalchaa mijeessuun dirqamaa jedhan. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan jila pireezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaan durfamuu waliin guyyaa kaleessaa haala yeroo irratti marii taasisanii jiru. Marii kana irratti pireezidaanti Shimallis taatee tibba darbe keessaa dhimma diigamuu maskiidotaan walqabatee uumameen lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi manca'uu isaa irratti gadditti dhagahamuu ibsuun maatii fi firoottan namoonni jalaa miidhameef jajjabina hawwanii jiru. Tumsa gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa fi manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa rakkinicha tasgabbeessuuf taasisaniif obbo Shimallis galateeffataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma kanaan dura yeroo dhaabbileen amantaa rakkoof saaxilaman deeggarsa daangaa hin qabne taasisaa turee fi gochaa jiru ammas cimsee kan itti fufu ta'uu dubbatan. Magaalaan Shaggar iddoo jireenya uummata miliyoona 20-30 akka taatee fi iddoon ijaarsa manneen amantaa amantoota Ortodoksii, Islaamaa fi waaqeffannaa akkasumas amantoota Wangeelaaf pilaaniin deeggaramee qophaa'ee gaan jiraachuu eeran. Haaluma kanaan gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa dhimmoota ijoo 4 ta'an irratti tumsa barbaachisu akka gumaachaniifis dhaamanii jiru. Dhimmoonni kunneenis gumiin dhaabbilee amantaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin ta'uun manneen amantaa akka magaalichaatti pilaaniin ala jiran kanneen lakkoofsi isaanii 656 ta'an gara pilaaniitti galchuu, mootummaan akkaataa pilaanii fi istaandardii seeraan taa'een lafa gahaa ijaarsa dhaabbilee amantaatiif qophaa'e kan kennu ta'uu, mootummaan naannoo Oromiyaa manneen amantaa bakka waaqeffannaa gurguddaa fi hawwata turizimii ta'uu danda'an ijaaruuf fedhii qabaniif dhaabbilee amantaa yuunivarsiitii fi kolleejjii ijaaruuf qophii qabaniif karaa adda ta'een lafa qopheessuu isaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti fudhachuu eegale araarama tokko malee kan itti fufu ta'uu isaa hubachiisuudhaan deeggarsa barbaachisu akka godhaniif dhaamanii jiru. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa federaalaa marii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin taasisan irratti ibsa kenne. Pireezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa federaalaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa akka jedhanitti diigamuu masjiidota magaalaa Shaggar keessatti taasifame waan kanaan dura dhageenyee hin beekne waan rifachiisaatu nurra ga'e jechuun dhimma diigamuu masjiidaa kanaan walqabatee ijoollee keenya lubbuu isaanii darbaniif gaddatu nutti dhagahama jechuun maatii fi namoota namni jalaa wareegameef jajjabina hawwanii jiru. Uummanni musliimaa rakkoo kana keessatti nageenyaan nu waliin dabarsuu keessaniif fulfaadhaa jechuun rakkoo diigamuu keessa dabarree gara ijaarsa masgiidaatti dabarree jirra jechuun furmaannis argamuu isaa dubbatan. Rakkoo kanaan walqabatee namoota miidhaan qaamaa irra ga'ee fi namoota namni jalaa miidhameef deeggarsi akka godhamuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Ibsa kana irratti hayyuun amantaa fi rogeessi siyaasaa Ustaaz Ahmadiin Jabal akka jedhanitti kanaan booda mootummaan masgiida diiguu akka dhaabuu fi bakka masgiidni amma irraa diigame lafti biraan ni kennamaa jedhan. Gara fuulduraatti masgiidni diigamu kan biraa yoo jiraatellee abbootiin amantaa ofii isaaniitiin akka diigan walii galamee jira. Godina Arsii Lixaa Aanaa Kofaleetti waajirri kominikeeshinii aanichaa waltajjii marii komataa fi komatamaa uumuun komii uummataaf qaamoleen dhimmi ilaalu deebii akka kennan taasisan. Itti gaafatamaa waajirichaa obbo Kadir Hajii kominikeeshiniin madda odeeffannoo ta'uun komii uummataa mootummaa biraan ga'uun deebiin akka kennamu taasisuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu himuun akka aanichaattis gandoota muraasa keessatti maddi komii uummataa addaan baasuun dookimantarii hojjetamuun seektaroonni mootummaa dhimmi ilaalu deebii akka kennan taasifamuu ibsan. Bulchaan aanichaa obbo Raamatoo Baancaa gama isaanii hojiin kominikeeshiniin hojjetu caalmaatti waldageetti mootummaa fi uummataa kan cimsu ta'uu eeruun komii hawaasarraa dhiyaate deebisuuf kan hojjetan ta'uu dubbatan. Kantiibaan magaalaa Kofalee obbo Waliyyii Nabii hojiin kominikeeshinii aanichaan hojjetame hariiroo uummataa fi mootummaa caalmaatti akka cimsuuf kan gargaaru ta'uu dubbatan. Kominikeeshiniin gidduu mootummaa fi uummataatti riqicha ta'uun odeeffannoo mootummaa uummataan gahuu fi komii fi yaada uummataas mootummaa biraan gahuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu kan himan waajjira kominikeeshinii
godinichaatti dursaan garee qophii odeeffannoo fi dhimmoota haala yeroo obbo Biraanuu Fiqaaduu akka godinichaatti aanaalee hedduu keessatti waltajjiin komataa fi komatamaa uumuun kominikeeshiniin gidduu mootummaa fi uummataatti riqicha ta'uun odeeffannoo mootummaa uummataan gahuu fi komii fi yaada uummataas mootummaa biraan gahuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu kan himan waajjira kominikeeshinii godinichaatti dursaan garee qophii odeeffannoo fi dhimmoota haala yeroo obbo Biraanuu Fiqaaduu akka godinichaatti aanaalee hedduu keessatti waltajjiin komataa fi komatamaa uumuun komiin hawaasaa furamaa jiraachuu himan. Hawaasni marii kana irratti argamanis komataa fi komatamaa bakka tokkotti walitti fiduun caalmaatti hariiroo mootummaa fi uummataa kan cimsu waan ta'eef itti fufinsaan hojiin wal fakkaataan hojjetamuu akka qabu gaafataniiru jechuun waajjirri kominikeeshinii godinichaa ibse. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu maddeen alaa arganneetti ceena. Lakkoofsi lammiilee Sudaan irraa gara Itoophiyaatti godaananii 40,000 caalee jedhame. Akka dhaabbanni godaantota idil addunyaa jedhutti lakkoofsi lammiilee sababa waraana Sudaan keessatti deemaa jiruun biyyattii keessaa baqachuun gara Itoophiyaa seenan dabalaa jira jedhame. Dhaabbanni kun hanga ammaatti lammiileen Sudaan 40,000 ol ta'an karaa daangaa Matammaa fi Kurmuu gara Itoophiyaa seenuu isaanii ibsuun sababa waraana Sudaan keessatti deemaa jiruun baqattoonni lakkoofsi isaanii 100,000 ta'an gara daangaa Itoophiyaa seenuu danda'u jechuun tilmaama isaa kaa'e. Godaantota kana keessaa 70,000 kan ta'an lammiilee Itoophiyaa Sudaan keessa jiraatan ta'uu ibsee jira. Oduu ispoortiitiin immoo taphni xumura waancaa konferensi liigii Awurooppaa kaleessa galgala taphatame. Taphni xumura waancaa konferensi liigii Awurooppaa kaleessa galgala West Ham United fi Fiorentina gidduutti gaggeeffamee jira. Taphicha irratti kilabni Premier League England West Ham United 2-1 Fiorentina injifachuun waancaa fudhatee jira. Kilabii kubbaa miilaa West Ham United irraa ga'umsa agarsiisuun Said Ben Rahman daqiiqaa 62ffaa irratti Boyin daqiiqaa 90ffaa irratti galchii galchuun Fiorentina injifatanii jiru. Gama Fiorentinaatiin immoo daqiiqaa 67ffaa irratti kilabichaaf galchii kan galche taphataa Benaventuradha. Waancaa konferensi liigii Awurooppaa kan qopheessan gamtaa waldaalee kubbaa miilaa Awurooppaa yoo ta'an waggaa waggaadhaan kilabni kubbaa miilaa Awurooppaa ulaagaa guutaan taphicha ni taphatu. Waancaa konferensi liigii Awurooppaa kan qopheessan gamtaa waldaalee kubbaa miilaa Awurooppaa yoo ta'an waggaa waggaadhaan kilaboonni kubbaa miilaa Awurooppaa ulaagaa guutaan taphicha ni taphatu. Daawwattoota keenya oduun saatii kanaaf qabanne kanneen turanii oduu kan isinitti mi'aan addisuu muluutii qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.